Saganataa keenya qorannaa macaafa qulqulluu jalqabna. Ka guyyaa Jimaataa sa'aatii 2tti illee akkuma jijjiirametti Waaqayyo nu gargaaree sa'aatii jennetti argamneerra. Yaaddu'aa fi anumaaf si fakkaataa ka jiru. So wangeela Yohaannis boqonnaa 7 jirra hadha haga dandeenyetti hundumaa qorannee fixuu yaalla. Kanaafuu kadhannaa nutti nu seensis Pastor. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa. Waaqa jiraataa waaqa hundumaa dandeettu gooftaa kenna. Gooftaa iddoo yeroo kanaan nu geette maqaan kee ka eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma immoo gooftaa sagalee kee jiraataa sagalee kee yaa Waaqayyo iddoo kamiyyuu yoo dhaqan kan nama keessaa hin dhabamne. Sagalee nama dhaabu, sagalee nama jijjiiru, sagalee yaa Waaqayyo gooftaa koo jireenya namaa jijjiiru maqaa Yesuus Kiristootiin ati ofii keetii garaacha kenna argamte yaa Waaqayyo hafuura qulqulluun akka waliin ilaallu waan nu gooteef gooftaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo jalqabaa haga dhumaatitti ati nu waliin ta'e maqaa Yesuusitiin nu jalqabneerra ameen. Akkana jedha. Kana booddee Yahudoonni warri Yesuusin morman isa ajjeesuu waan yaadaniif Yesuus kutaa biyya Galiilaa keessaa deddeebi'e malee kutaa biyya Yahudaa keessa deddeebi'uu hin barbaanne. Ayyaanni Yahudotaa inni ayyaana gaardomaa jedhamu tokko dhiyaatee ture. Obboloonni Yesuus immoo barattoonni kee hojii ati hojjatte akka arganiif iddoo kanaa ka'ii kutaa biyya Yahudaa dhaqi. Eenyullee mul'innatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhokatatti hin hojjatu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa hin hojjatte erga ta'e biyya lafaatitti uf mul'isi ittiin jedhan. Obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne. Yesuus immoo yeroon anaaf ta'u amma illee hin geenye. Isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waan dhugaa itti ba'uuf hin jibba. Isin ofii keessanii gara ayyaanichaatti ol ba'a. Ani garuu yeroon anaaf ta'u waan hin raawwataminiif amma illee gara ayyaana kanatti ol hin ba'u jedhee isaaniif deebise. Kana isaaniin jedhee Galiilatti hafe. Irraa dubbadha. Yaa asirratti akkuma mataa duree irratti Yesuusiif obboloota isaa jedha. Maali yeroo ayyaanichaa wayitu ta'uuf deema yeroon sun ayyaanicha warra Yahudaati. Kanaaf iddoo kanatti obboleeyyan isaa akka isa dubbatan mul'isa. Maaliif argitee wanti isaan jedhanii gara sagalee Waaqayyoo irra yoo ilaalle ayyaanni Yahudotaa ta'anii ayyaana gurdomoo jedhamu jedha. Yesuus immoo barattoonni kee hojii ati hojjatte amma asirratti maali obboleeyyan Yesuus immoo waan isaan jedhan hojii ati hojjatte kana barattoonni kee akka arganiif gara Yahudaa ol ba'i ayyaanicha san bakka sanitti argami isa ati hojjatte kana na haa arganii garas achi dhaqi jedhaniin. Inna sambichaa miti wanti isaan jedhaniin waan hedduu jedhaniin. Obboleen Yesuus immoo barattoonni kee hojii ati hojjatte akka arganiif iddoo kanaa ka'i kutaa biyya Yahudaa dhaqi. Eenyullee mul'innatti
yoo beekamuu barbaade hojii isaa isa dhoksaatti hin hojjetu. Inna maalii fi biyyiti lafaa waan barbaadutti jira. Inna argitee namni Waaqayyoo akka biyya lafaatitti fakkeenyaaf amma iddoo kanatti maal jedham obboleeyyan isaati. Inna wanta wayiitu jira iddoo kana. Obboleeyyan kee jechuun nama abbaa fi haadha keetitti akka foonii sittaanuu jechuudha. Kanaaf yaada kennaafii jiran. Inna inni garuu immoo hujii ati hojjatte kun hujii guddaa. Hujii kana barattoonni kee haa arganii. Dhaqii gara Yahudaatitti ol bahi jedhanii gorsanii jecha. Inna maalii fi hujiin ati hojjatte kun guddaa waan ta'eef argitee haa beekamu, haa si beekanii jedhaniin. Haadhallee maatiin kee warri kee yoo waa wayii si keessa arge ima jedhaa jecha. Amma maali ka maatiin kee siin jedhuu miti ka fudhattu ati. Ka waan isin jedhu akka fooniitii miti ka deddeebinu nu akka hafuuraatii jecha. Kanaaf asirratti maal jedhaniin waan tokko deebiseef inni baay'ee nama garuu jarri kuni jedha dhiifama duuma jarri kuni isattiin amanan. Hujii isaa ragaa ba'aa jiran. Hujii isaa akka inni gara biyya lafaatiif beekamu itti himaaran. Garuu mataan isaatu isattiin amanne jedha. Waan tokkotu gara kiyya dhufaa ture iddoo yeroo tokko. Ilaa nu amma warra gooftaa qabu kana biyyiti lafaa argitee namoonni amantii gargaraa qaban akka nu dhugaa qabnu hin beekan. Akka nu dhugaa irra dhaabannu hin beekan. Garutu oduma beekan si morman. Amma obboleeyyan isaa barattoonni kee akkasi arganiif ol bahi jedhanii indoo ilaa maal jedha lakkoofsa 4 eenyullee jedha mul'innatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu jedha. Amma garuu ati hojii kana hundumaa hojjette erga ta'e biyya lafaatitti of mul'isi jedhani nama. Gara biyya lafaatti of beessisi eega kana hundaa argatte eega kana hundaa hojjetta taate wanti dhossaan ta'u wayiitu hin jiru jedhani. Gaafa Waaqayyo si beessise malee gaafa Waaqayyo gasi baase malee wanti firri kee siin jedheef wanti namni si aanu siin jedheef gara alaa gadi ba'u hin jiru. Garuu yeroon Waaqayyo yoo ga'e namni si dhoorgu takka maaliif yeroo namaan gadi baate gufuu baay'eetu si qunnama. Wantoota baay'eetu sitti dhufa. Yeroo karaa waaqarraa fudhattee sa'aatii waaqaa gadi baate immoo Waaqayyo hundumaa karaa sii qopheessa. Maaliif asirratti maal jedha? Warri Yahudoonni kun immoo argitee yoo gara saqee sa'aatii sanitti ajjeesuu barbaadan isa soqaaran. Kanaaf inni hin beeka garaa isaanii keessa akka jiru maal akka isaan yaadan beekaa jecha. Yeroo isaatitti kana hundumaa caqasaa deema baalaansii godhaaf. Innaa biyyiti lafaa jedha isin hin jaalatti jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos isaan. Ana immoo hin jaalatani sababiin ana hin jaalanneefi hojii isin hojjettu kana saaxila baasee waan itti himuufi jedhe. Bakka kanaaf ana nan jaalatanii ani hojii isin hojjettu kana itti himaa. Isin garuu hin jaalatti. Maaf jaalatti isaan keessa jiran itti jiraatanii jecha. Kanaaf ana nan jaalatan wanti jedhuuf ani waan hojii isaan hojjetan kana saaxila isaan baasu. Kanaafi ani isin ol baa anammaaf asuma turaa jedheeni jecha. Yeroo isaatitti malee haga feete waan feete illee hojjetteef yeroo Waaqayyo bayisiin jedhe malee amma nuuf maaltu asirraa maal baradhe obboleeyyan isaa fira isaati. Obboleeyyan isaa gaarummaa inni hojjetu kana arganiiran. Obboleeyyan isaa biyyiti lafaa akka isa beekan barbaadan. Argitee obboleeyyan isaa kana barbaada. Garuutu
obboleeyyan isaa haa jedhaman malee isaanuu isatti hin amanne. Eessa jiran isaan? Biyya lafaa keessa jiran. Bakka kana innaa ufii ragaa isaa baan ufii immoo gara isaatun dhufne jecha jira. Isaan maal jedhanii? Inni yeroon isaa waan hin geenneef isin ol ba'aa itti hime dubbii. Ijoo dubbii maal itti hime? Biyyiti lafaa isin hin barbaadu. Biyyiti lafaa ana hin fedhanii. Kanaafi ani maali waan ani saaxilee itti himuufi waan isaan hojjettu kana. Kanaaf an asuma tur yeroo isaati deema malee yeroo isaatiin ala wanti ta'u tokko illee hin jiru jecha kanuma jechuu barbaada. Eebbifami mata dureen duraa kun akkuma inni jedhu Yesuus Kiristoos la Galiilaatti hafuu jedha. Jalqabumayyuu Galiilaa akkatti dhaqeen imaamti ree boqonnaa 5:16 irratti yoo duuba deebine wal qabatee deema. Sababii achi Yihuudoota biraa dheessee achi dhaqeef hin beeka. Macaafni hin dubbata. Maaliif wanta inni guyyaa sanbataatti hojjetu arganii ari'atuu jalqabanii inni achi baqate. Ammallee inni hin beeka maaltu akka adeemaa jiru. Inumaayyuu achirra maal jedha isiniif yeroon hundinuu waanuma ta'u isiniif fakkaataa jedheeti adda baasee itti hime. Isaan amma maali wanta isarra gawadoon taane wanta inni hojjetee mul'isu san bichaa irratti xiyyeeffataniiti. Wanti hojjette kana bartoonni keellee haa arganii beenuu malee wanti inni hojjetu kun maal akka isa fidaaru argaan jiran isaan. In fact amma rakkoon nama baay'ee biyya lafaa kanarratti maal sitti fakkaata? Yesuus Kiristoos fannifamee du'ee yoo jennee itti himnu maaliif akka fannifamee du'e wanti galuu fi dhabeentiin nama waliin kirikkirii deemaniif wanti inni dhufeetiin hojjete sun akka fannoof isa saaxiluyyuu hin beekan isaan jechuu karaa biraatiin. Yesuus Kiristoos in dhufee inni achirra maal jedhe biyyi lafaa isin jaalatti ana nan jaalattu jedhee sababii inni lafa wanta kitaabirra jiru duwwaa yoo ta'u dubbifanne fagoo deemuu hin qabnu abbaa nama waliin yoo haasofnu achi nu hafoo jira. Sababiin Kiristoos fannifamuuf jettee utuma itti himta. Inni biyyi lafaa jallinaan waan jiraattuuf jallina san dhugaa itti ba'a. Nu haala laallataa deemna. Namichumayyuu yoo beekta ta'e yoo wangeelatti himte kana rakkoo sirraan gaa ta'e itti dhiiftee biraa deemta. Which is good. Inni amma tokko ka gorsaaru saniyyuu. Akka Yihuudoota jedhee akka communityatti akka hawaasaatti maqaa waama malee as an individual illee jechuun deemu. By the way Yihuudoonni nama Yihuudaa jedhurraa ka dhufedha. Akka sabaatitti amma saba keenya maqaa waamtee nama tokko ta'uu danda'a. Saba biraallee maqaa waamtee nama tokko ta'uu danda'a. Gin hawaasa wayii jidduu dhattee wangeela yoo lallabdu hawaasni sun wangeela ati lallabdu kana hin fudhatan. Lallabuu keetiin rakkoo sirraan ga'an yoo ta'e achi keessa dhaabadhee wangeela lallabaan jagnummaaf mul'isuun hin hojjetu. Si gorsaara. Maaliif? Wangeelicha lallabuu qabda. Yoo hin lallabattee dhattee si ajjeesanii ati namaa ofirraa dhorguu hin dandeettu. Wangeelichi hin hafaa jechuudha. Of course ani hidhame jechuu wangeelli hidhame jechuu miti akkuma Phaawulos jedhu sanii miti amma. Yerichi hundinuu eeggatamu ogummaa barbaachisa. Maatewos 10:23 irratti maal jedha? Mandara tokko keessa yoo isin ari'atan gara isa kaaniitti baqadhaa. Dhuguman isinitti himaa jedha. Ilmi namaa hamma dhufutti mandaroota Israa'el hundumaa waliin geettanii jedha. Amma argitee ari'atamuu san itti maara. Mandarri hundinuu isin ari'ataa jechuu isaati karaa biraatiin. Kana jechuun maal jechuudha? Ari'atamuun keessanii mandara tokko mandara biraa dhaquuf sababaa isinii ta'a jedha. Otoo mandarattiin isin simattee isin ho'itee waan bakka isin achiin baatan. Amma hawaasa tokko keessa dandhee otoo bakka wangeela lallabuu jalqabne ofiin nu simattee waldaa ijaaradhu rakkoon hin jiru nuun achiin sochootu achuma jiratu mana keellee achuma ijaarattee achuma taafta. Gin ari'atamuun misha ari'atamuun sababa itti mandara tokko baatee mandara kaan bira dhaqxuufi. Tokko sanii akkuma jedhamu inni Yihuudaa Galiilaa waan gabbu'eef sababaan tokko kana Galiilaa dhaqee ayyaanni ga'ee jennaan
yeroo ayyaanaatiin kootti ol baanaa jedhaniini tokkoffaa guyyammaan rakkoon inni Kiristoos irratti uumamuyyuu wanni guyyaa ayyaana hojjetu waan ta'eef lakkaa isin gara ayyaanichaa ol bayaa nam ol bayaan jiru anasumatti hafaa jedhe. Jedheeti yeroon kiyyan geenne isinii biyyi lafaa isin jaalatti anan jaalattu jedhama garaagarummaa inni achitti addaan baasee nutti himuu barbaadu maali? Isinii kan biyya lafaati ammaaf. Argitee Yohaannis duubatti deebinee aftorba meeqa biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waanan dhugaa itti ba'uuf in jibba jedheeti. Maal jechuu isaa asitti? Obboloonni Yesuusii jedha jalqabumarraa yoo dubbatu dubbiin kun. Tiksii torbaffaarra jiru kanaan obboloonni Yesuusii inni jedhu kuni obboloota foonii ta'uu nutti mul'isa. Amma obboloota hafuuraatiin obboloota fooniiti. Maal jechuudha? Jarri tun foonumarraa dhalatte ammaaf. Obboloota foonii ka ta'aniin haadha foonii isa deetti irraa dhalachuu, abbaa foonii isaa irraa dhalachuu isaaniitiin obboloota isaa ta'anii so amma isaan maali? Nama biyya lafaati. Isaan amma nama biyya lafaa irraa dhalatanii jechuudha. Biyyi lafaa kan ofii hin jibbitu ammallee. Karaa biraatiin maal jechuudha? Oduu hadha'anii wangeel mallee haa lallabu. Because hawaasa keessatti dhaladhe tokko keessatti waa'ee amma hawaasni keessa naannoon keessa guddate sun amma xiqqoo yoo jijjiiraman beeku duraan cinnim ka jedhe akkuma jiruun kiristaanan beekanii waa'ee kiristaanaallee itti kaasuu hin dandeettu. Garuu an dhaqee oduu hadha mandara keessa deemee mana kee maatii kiyya dhaqee kallatti man bira taa'ee waa'ee Yesuus itti dubbadhe. Yesuus beennuma fayyisaa gooftaa cubbuu keennaaf du'ee jedhee itti hime nan ari'anii nan dhayan naan hin lolan ima cadhisan. Maaliif? Dhiiga isaaniiti finna isaaniiti garaa keessa isaan onni jedhanii garuu odoo hawaasa waliigala hawaasuma keessa achi gabbee badhee keessa deemee lallabu jalqabe kana kana darbatu guute. Kana dha'uuf fiigu guute. Maaliif? Tabakkattii dhiigummaa sanii wal eeggata namni amma. Kanumaa wanti an jechuu barbaade wanti dabaltu jiraata. Uumaa wanti dabalu hin jiru. Isin hin tuqani deemaa jechuun isaan yaa'u tokko jechuudha. Jarri garaagarummaa qabu. Kun immoo argitee akkuma ammatti dubbatte waan asirra jiru definition hiikuu odoo hin taane amma wanticha beeku. Yeroo baay'ee as keessatti yoo ilaalle ayyaana dhufaara jedha baay'ee innuu mataan isaa Kiristoos mataan isaatu an taa'ee ammuma qillimnaan jedhe beektaa inna matammaan isaatu iyyuu innuu ayyaana argitee inna ayyaana bakka ayyaanaa kana maaltu ta'a namoota baay'eetu wal ga'a innuu ka isaan keessa deemaarutu ayyaanatu isaan keessa deemaara beektaa inna baay'ee na dhiba yeroo oduma dubbifnu yeroo akkana dhufe yeroo faasikaan dhufe yeroo ayyaanni akkana dhufe yeroo akkana isaanii argitee foonumaan akkati jette obboleeyyan kun foonumaan gilti ofiiyyuu ittiin amanne isatti argitee na ofii immoo waan inni hojjetu kana dinqisiifatanii kafoonii itti maaran wanta inni godhu kan inni hojjetu itti maaran garuu isin waliin biiti lafaa rakkoo hin qabdu. Ana biiti lafaa nan jaalattu. Sababiin isaa saaxila baasee jallina isiisan waan itti muke. Okay, kudhan irraa haga 24 dubbisa. Mata dureen itti aanu maal jedha? Yesuus ayyaana gordummaa irratti argamu isaa jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin dubbisa. Obboloonni isaa gara ayyaanichaatti erga ol ba'anii booddee Yesuus immoo mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti ol ba'e. Yihuudoonni warri Yesuusin morman inni eessa jira jechaa ayyaanicha irratti in iyyaafatu turan. Namoonnis waa'ee isaa in gungumu turan. Isaan keessaa garri tokko inni nama gaariidha jedhan. Garri tokko immoo waa'uu inni namoota karaa irraa kaachisa jedhan. Haa ta'uyyuu malee Yihuudota warra Yesuusin morman waan sodaataniif isaan keessaa namni tokkollee waa'ee isaa mul'isee hin dubbanne. Guyyoonni
ayyaanichaa torban erga walakkatanii Yesuus mana qulqullummaatti ol galee barsiisuutti ka'e. Yihuudoonni warri Yesuusiin morman inni kun barumsa dheeraa utuu hin qabaatin attamitti macaafota beeke jedhanii dinqifatan. Yesuus immoo isaaniif deebisee barsiifni ani barsiisu kan koo miti kan isa ana ergeeti malee. Namni fedha Waaqayyoo raawwachuu barbaade barsiifni kun Waaqayyo biraa ta'uu isaa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo hin hubata. Namni of keessaa fuudhee dubbatu ulfina mataa isaa barbaada. Inni ulfina isa ergee barbaadu garuu dhuga qabeessa jal'inis isa keessa hin jiru. Museen seera isiniif kenneera miti. Isin keessaas tokkollee seericha hin eegne. Egaa maaliif ana ajjeesuu barbaadduree jedha. Jarri kana irratti seexanatu si keessa jira. Eenyutu si ajjeesuu barbaada jedhaniin. Yesuus immoo deebisee ani hojii isin dinqisiisu tokko hojjedheera isin hundumti keessan immoo isa irratti hin rifattan. Museen seera dhagna qabaa isiniif kenne. Dhagna qabaan kunillee abaabiliidhaan dhufe malee Museedhaan hin jalqabne. Isin immoo guyyaa sanbataatti iyyuu nama dhagna hin qabdu. Seerri Musee akka eegamuuf namni guyyaa sanbataatti iyyuu dhagna kan qabatu erga ta'e guyyaa sanbataatti waan ani nama guutummaa isaa fayyiseef anatti dheekkamture. Akka bakkeedhaan ilaaltanitti hin faradinaa firdii qajeelaa kennaa malee isaaniin jedhee jedha. Yesuus gooftaadha. Duuba deebi'ee inumaayyuu bakkeen kuni wanta hubannoo afaanii yookaan yoo dubbifannu qajeelchinee dubbisuu irraa kan hafe ifa. Akkuma jirutti ifa jira. Afaan maaniyyuu nama salphatee dubbata. Amma dura argitee jara didee hafee amma ol ba'e dhoksaatti ol ba'e jechuudha. I think inni ammallee durallee jarumayyuu wanti dideef argitee achi yoo dhaqee waliin yoo dhaqe jarri dursitee odeessuu jalqabdi natti fakkaata. Deddeemteet Yesuus as jira maali jiraan oduun dura geettee dura maali fucha jedhamu. Fuchi kun maali waxmadi jedhamu kan jarri fuchi dura karaarra taa'aa waan deemuuf maal jedhee deemaa isin jedhee biraa fee dhokatee dhufe jechuudha. Eenyullee qubaan qabu jechuudha. Karaa biraatiin akka kunoo kitaaba qulqulluurra maal jedha akka hattuutiin halkan dhufaa jedha. Biyya lafaa tanatti illee inni maal godhaa dhoksamaan akka hattuutti dhufa. Yeroo lallabaa malakata afuufaa dhufutu jira, yeroo akka hattuutti dhufutu jira. Yeroon malakata afuufaa dhufu yeroo amantoota isaa warra isatti amanan raapchar ka jedhamu ol fudhatuu fi yeroon akka hattuutti dhufu immoo yeroo biyya lafaatti faraduuf dhufu. So amma obboloonni isaa ayyaanichatti erga ol ba'anii booda Yesuus immoo mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti ol ba'e. Yihuudoonni iyyuu amma maaltu jira argitee 11 irra Yihuudoonni warri Yesuusin morman amma maal jechuu eessa jira jedhaa hin beekan ka'amma namni kuni yeroo ayyaanaatti fi bakka namni itti walgeetti dhufaa waa inni hojjetu arganiira nama. Amma maal isaan baay'ee akka asirraa hubadhutti maal akka ta'e beektaa? The only thing isaan ka sarchi godhan nama guyyaa sanbataatiif guyyaa ayyaanaatiif waa balleessu bicha hojii isaanii ka barbaadan. Ayyaanni sun maaliif dhaabate? Sanbanni maali? Maal hojii ga'een kenna guyyaa sanbataatiin waaqni maal nu kennee maal nurraa barbaada? Sila amma nama walga'e tokko yoo argite hin dhattaa bakka yeroo baay'ee yaadattaatu yeroo bakka booyaa fateennu bakka kun walga'ii yeroo baarbakii fa baanee namni walga'ee carraa sanitti maal goota kaatee sagalee dubbifattee akkuma kadhannaa gootee waa jettee baata. Sun amma maali carraa nama walitti qabame san keessa waa dubbattee ba'u. Hojiin Yihuudotaa maali carraa nama walitti qabame san keessa nama waa balleessu barbaadu isaan. Adabuuf itti faraduuf isaan bakka hojii isaanii waa'ee firdiiti malee waa'ee qajeelchuuti miti waa'ee deebisuuti waa'ee hubachiisuuti miti waa'ee barsiisuuti miti firdi hojii isaanii. Inni dhumarratti diddama firra maal jedhe gabbee isaan goola baay'ee akka bakkeedhaan ilaaltanitti hin faradinaa firdii qajeelaa kennaa malee jedhee inni bakka the last word itti kenna. Hoy waa isaanii hunda ergattime booda dhumarratti akka ilaaltanitti miti qajeelchaa faradaa malee. Indom duuba deebinee Maatewos 7 irratti yoo ilaalan akka isinii akka faraddan akkuma nama faraddanitti isinitti faradama. So firdiidhaaf hin jarjarinaadha amma. Namni illee amma baay'ee rakkoo maali?
namicha tokko waa balleessaa isaa arginaan dogongora isaa tokko foon ta'uu isaa hubachuu qabna. Namni tokko erga foon ofirraa qabaanne foonichi sun cubbuun maanxameera, cubbuun maal jedha, cubbuun xuraa'eera. Erga xuriin cubbuu sun jiraate xuriin argamuun isaa hin hafu. Xuriin ati amma namicharra argitu suni odoo of hubatte isin warra of hin argine nan akkuma jedhu san odoo of arguu dandeette. Gara galtee odoo ofirra ilaalte wanna amma utuu baattu sirra jiraabee jedhee akkuma dubbatu sani xurii ilaaluu irraa wanta xurii san irraa isa deebisuun dhaabachuu danda'u gargaarsaaf. Balleessuuf odoo hin taane tolchuuf. Cabsuuf odoo hin taane kaasuuf. Faraduuf odoo hin taane hubachiisuuf akka dhaabannu nutti hima. Asirratti ka hubannu tokko maali namoonni iyyuu bakka lamatu jira. Gariin ka isaan mormanii, gariin ammoo kan lakki namichi nama gaarii jedhaniiti garuu maal sodaatanii wanni ilaala beektaa lakkoofsa ilaala. Namni foonii kuni lakkoofsa ilaala. Dhugaan kamii sobni kami, jallinni kamii qajeellinni kami jedheeti oduma jaan argu tawanni itti makata, tafoonii itti makata. Maal jechuu dhugaallee ta'ee baateellee gara lakkoofsi baa'atu isa waliin dhaabata. Maaliifi jecha wayiitu jira, they don't want to be the black sheep in a room jedhama. The black sheep in a room jechuuni hoolonni adii ruumii keessa yoo baa'ate hoolaan gurraatti yoo achi keessa jiraatte daftee argamti. So black sheep in a room ta'uu diddaafi maal godhan adii ta'anii dhaabatan jechu isaanillee gogaa hoolaa adii uffatanii dhaabatanii jechuudha. Amma hoolonni adiini hoolota qulqulluu, hoolota gaarii. Amma gurraattiin suni hamtu. Dafanii waa argamaniif maal daftee gogaa hoolaa adii isa uffattee achi keessa dhaabatti namoota hin beeku garuu waa hojjetti jechuudha. Isaan mormuun feeni dhugaa ba'uuf hin barbaanne argitee geen wantichi wanta dhugaa isaan baasisu garuu dhugaan ba'uu hin barbaanne. Maaliifi hawaasni achi jiru argitee Yesuusin iyyuu ajjeesuuf barbaadan isaan immoo maaltu isaan salphama ajjeesanii hin beekan kana. So guyyoonni ayyaanichaa torban erga walakkatanii Yesuus mana qulqullummaatti ol galee barsiisuutti ka'ee jedha. I think wanti kun anama detailii keessa deemee dubbachuun barbaadu it has something with the revelationii Daani'eliitii wal qabata. Wanti kun guyyaa torban tokko guyyaa torba qaba. Walakkaa jechuun maal jechuudha? Torbaaf sadiif walakkaa jechuudha. Guyyaa 3.5 years ka jedhamutu jira achirratti illee waggaa sadii I think waggoota sadiif walakkaa waan jedhu wayiitu jira. Deebee ammoo Eliyaas illee yeroo waa'ee Eliyaas illee waa'ee roobsisuu waggaa sadiif maal akka walakkaa akkana roobni badee achiin booda roobni dhufee kunni wanta raajii Daani'eliif raajii Eliyaasiitiin wal qabatu tokko. Anama detailii isaa keessa seen yeroo wanni waan tokkoffaa balleessu illee mala. Maaliifi aniyyuu sirriitti kiliirina hubannoo guutuu waan hin qabaanneef malee akkanumaan cal jedhee walakkatanii jedhee as kaa'uun barbaanne waan wayiitu as jira. So guyyoonni ayyaanichaa torban erga walakkatanii Yesuus mana qulqullummaatti ol galee barsiisuutti ka'ee. Karaa biraatiin maali bakkeen kuni? Barsiisuun kuni iddoo biraatti yoo Maatewos jalqaba irratti waa'ee mootummaa Waaqayyoo akka rooba waaqarraa roobuu akka biqilchuu jedhee ilaalu wangeela jechuun rooba jechuudha. Achitti Eeliyaas rooba roobsiseeti biyya waggaa sadiif onte biqiltuu dhabde maal godhee biqilchuu jalqabee jechuudha. Yesuus Kiristoos illee maali? Manni qulqullummaa kuni oneera. Farisoonni isa onsaniiran, irraa gossaniiran, barumsi hafeera. Ol baa jedhanii guyyaa ayyaanichaa kana guyyaa torban adeemsifamu kana haga guyyaa walakka sadiif walakkaatti duwwaa ture. Namni baay'een ni iyyaafatan hin turre. Yesuus hin turre. Isaan illee warra ajjeesuuf barbaadan illee iyyaafatan. Namichi hafeera bakka jedhanii yoo jedhanii walakkaa irraan dhufee maal godhe wangeela isaa roobsu jalqabee jechuudha. Warri duraan illee sodaatanii dhugaa isaa sodaatanii dhokataa ture maal ta'an wangeelicha dhuguu jalqaba. Dhubarra maal jedhe inni bee waan jedhe beektaa? Ani wanta dinqii tokko hojjedheeraa jedhe bee. Wanta dinqii hojjedhe saniini maal ta'u meeqoy Yesuus immoo barsiifni kan koomite dheeqeeti namni of keessa diddami tokkorra Yesuus immoo deebisee ani hojii isin dinqisiisu tokko hojjedheera isin hundumti keessan immoo isa irratti irrifattan. Amma argitee hojiin Kiristoos hojjetu dinqiin kuni
warra hojii jallinaatiin mana qulqullummaa keessaa akka nuti warra gaariidhaa of fakkeessaa turani irrifachiisa. Haga guyyaa 3 walakkaa san jirri ifattee turte warri duraan karaa jallinaatiin sobaan dhugaa fakkeessaa jiraatu sun gaafa jidduun dhufee roobsu jalqabee isaan maal ta'an irrifatanii jechuudha. Aduu biqiltuu gosu balleesse rooba isaatiin dhufee. Kanuma detailii keessa yoo deemnellee baay'ee dubbachuu dandeenya wanti itti dabaltoo jiraate gara kee deebisa. Yaa ani wanti an jedhuu barbaadu yeroo dubbifannu kana asumarra dhaabannee haa deebifnu maaliifi Daani'eel keessallee Iliyaasiin keessallee amma mudhata keessallee isaat amma jettaan immoo mudhata bira dhaqe boqonnaa 10 lakkoofsa gara 9 irratti yeroo raajonni lama ajjeefamanii namoonni hundinuu keessaa gosa hundumaa keessaa afaan hundumaa keessaa saba hundumaa keessaa warra dhufan guyyaa 3 walakkaa kadhaaf reeffa isaanii lafa'in ilaallata lafatti in ilaalan malee in awwaalle jedha. Inna maal jechuu barbaanne beektaa yoo guyyaan 3 walakkaan kun maal jennee waan biraa waan baay'ee keessa deema. Amma inni asitti fiizikaalii waan jiruufi akkuma jiru kanatti hiikan maaliifi gara biraa fi waan biraa keessa waliin nu harkaadha jecha. Asirratti ani wanti gara kiyya jiru isin deemaa jedheeni obboleeyyan isaatiin ani asuma turaa jedheen. Inna ila gooftaa Yesuus Kiristoos waan godhu eenyuun illee mari'atu. Na dhagaartaa? Eenyuun illee mari'atu, eenyuun illee geggeeffamu. Ka geggeeffamuun Waaqayyoon. Kanaaf ansuuta jedhe odoo akka namaati maal jedha? Jarri sun waan akkana na taatuuf waan nan barbaanne suuta jedhee dhufaa jedhee itti mata obboleeyyan isaatii miree. Garuu inni eenyuun illee mari'atu wanti inni godhu maali? Waaqayyoon geggeeffamee deema. Silaa suuta jedhee dhufaa jedhaan maal mistira walitti nimnu anaafat isin amma ol ba'an suuta jedhee dhufaa sababiin isaa jarri kun nan barbaadan jedhee kuni namaa miti inni waaqa. Na kanaan asirratti ka arge jecha inni garuu argameera achitti. Namichi sun eessa jira jedhanii waa sadiitu tura asirratti. Tokkummaa isaa tokko immoo waayuu hin jedhu. Tokko immoo hammeenna isaa akkuma tu dubbattee beektaa reefe onnoo jette achiin booda amma bakka 3 qoodamaniiran jarri kun homaa hin jedhu. Zimmitaa malkaam nu kun immoo gaarummaa isaa kun immoo hammeenna isaa himaa jecha. Innaa wooma biyyitti lafaa gootu jecha. Kana arge achirratti achiin ka'ee immoo eessa jira jedhanii bakka innaa maal jedhanii namoonni karaa irra kaacha gariinoo jedhanii innaa haa ta'u iyyuu malee jedhe. Yahudonni warri Yesuusin morman waan sodaataniif argite maaliifi kenni bakka baay'eeraaf tokko gaarii kenna ko hamaa kenna immoo homaan jedhu kanaaf garuu oduma kana ta'u maal godhan in sodaatan. Akkuma tamma reef dubbatte maalidha? Ila nama laaltee dubbatta, akshinii laaltee dubbatta, akkaataa laaltee dubbatta, hagamtu sappoortii godha jettee garuu ari'aa turan namicha kan. Amma maali bakka 3 waan qoodamaniif hin sodaatanii jedha. Innaa guyyoonni ayyaanichaa 7 erga walakkaa ta'anii guyyaa 3 walakkaa jechuun Yesuus mana qulqullummaatti ol galee barsiisutti ka'e. Amma eenyu mana qulqullummaa ol galee barsiisuu ka'e. Oduma isaan namichi sun eessa jiraadhaan as jiraadha inni argameera achitti. Barsiisuu jalqabee amma immoo barsiisa isaa kana maali? Namichi kun akkamitti akka maaliifi argitee inni isaa miti ka barsiisaa Waaqayyo waan akkamitti dandeettii haganaa qaba. Na maaliifi namni tokko argitee haguma murtaa'ee dubbata. Waa hundumaa jedhanii ammas gaafii isaanitti Yahudonni warri Yesuusin morman inni kun barumsa dheeraa odoo hin
qabaatin odoo training ta'in odoo barumsa dheeraan qabaatin akkamitti kun ta'a jedhan bakka innaa jedhanii jecha inna attamitti macaafota beeka jedhanii bakka jedhanii dinqisiifatan lookit ol seenanii garuu ima dhagaaran inni barsiisat hujii isaa hojjetaaran kawaamameef illee kanuma waan ta'eef hujattima isaa hojjetaara inna kana maaliif hin danda'anillee maal akka ta'e inni waaqa waan ta'eef wal dhayeera beektaa cheeni laayinii isaanii waliin bu'eera harka baay'ee kana ajaa'ibsu gad lidhee dubbadha isa san Yesuus immoo isaaniif deebise barsiisni ani barsiisu kan koo miti jedheen argitaa barsiisni ani barsiisu kan koo miti jedheen kiyyaa miti jedheen na kan isa ana ergeetii malee jedheen amma maalii hin dinqisiifatan gaafii itti ta'e akkamitti akkana barsiisa akkamitti namichi kun waan agana kitaaba gana yoom kana ta'e akkana ta'e jedhanii ennaan ana miti hadhallee daa'imni diqqishuun kun ka'ee yoo waaqayyo ayyaana isaa keessa kaa'ee wanti biyyiti lafaa ima dinqisiifata garutu nu warra gooftaa qabuuf dinqisiifatu hin qabnu kakuu duubaan taa'ee hojjetu eenyu waaqayyo kan ilaaluu qabna malee kakuun akkas jechuu hin qabnu maal beeka jechuu hin qabnu kamiyyuu haa ta'u jecha innaa kana biyyiti lafaa sima dinqifata inna namni fedha waaqayyo raawwachuu barbaade barsiifni kun waaqayyo biraa ta'uu isaa yookis uf keessaa fuudhuu dubbachuu koo hin hubattu bakka fedha waaqayyo yoo ta'e nama fedha waaqayyo barbaadutu kana beeka malee ka biraan beeku jechuudha isa san hubata malee ka hubachuu hin dandeettu jecha inna namni ufii keessaa fudhatee dubbatu ulfinna mataa isaa barbaada inni ulfinna isaa erge barbaadu garuu dhugaa qabeessa jallinnis isa keessa hin jirudha amma maaliif jarri waan ufii dubbatu inni waan ka ergee dubbatu namni ka waan ufii dubbatu suni maaliidha maal ta'a jedhe namni ufii keessaa fudhatee dubbatu ulfinna mataa isaa barbaada namni ka isa ergee dubbatu immoo dhugaa dubbata waan qajeelaa dubbata jallinnis isa keessa hin jiru maaf ka isaati miti ka dubbataar ka isa ergee dubbataar ka waaqayyo ka dhuga abbaa dhugaa dubbataara jecha kanaaf ka isa ka ufii dubbatu sun immoo maalidha ulfinna ufii barbaada bakka speech ebalube haasofni ebalube akkam waa yoo jedhan inni illee bee duuba ta'e haasofni kee akkam yoo jedhan bakka wannoo isaa godhan miti kana ergee dubbate kun maali waan dhuga waaqayyo dhugaadha gara biraatitti waan jedheen beektaa kolfanna qaba lakkoofsa 19 Museen seera isaanii kenneeraa miti jedhe isin garuu jedhe ka ajjeesuu barbaaddanii seera Musee bira yoo dhadhe namni naman ajjeesin jiraami seerri isaa amma kiliiri mattime jiratti beektaa Museen seera isiniif kenneeraa miti isin keessaa tokkollee seericha hin eenne jedheen maaliif eeguu dhaban isa ajjeesuu barbaada jarra daset ittuma himi seera takkallee hin eenne isin jedheen maaf seerri Museen kenname sun maali hin ajjeesin jedhe isaan ajjeesuu barbaada itti himan kuni seexana ati seexana jedhaniin be namni keenyatti yo ufi jibbaatanii amma raaji kuni raaji akkami beeken jedhan seexana jedhaniin maaliif seexanatu isa qaassa seexanatu itti hima jechuu isaaniiti jecha namni dhugaa barbaadu odoo jarri kun dhugaa barbaadde kun dhugamaa raaji jetta waan soba barbaadaniif wanti sobaaf meeshaa ta'u seexana wanti dhugaa meeshaa ta'u immoo raajii jettee dhuga jettee dubbattaa jira kanaaf afaan isaa garbaalaati amma namnummaan kenna teennee yoo laalle biyya keenyattis haa ta'u karaa gargaraatitti haa ta'u amma kaalchariin amma baadiyaa keenyaatiif finna baadiyaa keenya yoo finna baay'ee raamsiyyuu namni beeku hin jiru halluu seexanatu akkana godhaaf
Oduadha nama tokko keessa argite waaqayyotti dubbateellee gadi bahee seexanuma kun seexana sin jedha. Waan sammuu isaanii keessa jiru deebisanii fi inni asatti waa'ee dhagna qabaallee maal akka ta'e, waa'ee seeraallee maal akka ta'e, seera Museellee maal akka ta'e, maaliif dhagna qabaalleen eessaa akka dhufe, Musee dura dhufe, Abrahaam irraa uumama boqonnaa 17 irra jira. Inna Museen achasii miti seera isaa katume. Garuu waa'ee dhagna qabaallee eessaa akka jalqabe addaan baasee akaakayyoota keessan Museen dura akka ta'e itti hime jecha jiratti. Isaan maalii ta Musee qabatanii fiigan. Ta Musee ta qabatanii fiigan san iyyuu gadhiisanii gadha qabaan kuyyuu Museen dura akaakayyu isaan abaabayyoota keessanitti jedhee Abrahaam qonnaa 7 uumama irra dubbata waa'ee. Seerri Museen eeggamu namni guyyaa sanbatatti iyyuu dhagna kan qabatu erga ta'e guyyaan sanbata waan ani nama guutummatti isa fayyiseef anatti dheekkamtu ture jedhee. Meelaan addaan baasee guyyaa sanbatatti waan an nama fayyiseef anatti guyyaa sanbataa yoo jedhu yeroo baay'ee baranneerraa homaa wanta asirra wanna goonu hin jiru. Maaliifi waan gaarii godhuun guyyaa sanbataatiin maal qabaa jedhee. Kabiraa immoo sanbata irratti ilmi namaa gooftaadha jedha. Inna kana waan jedhuufi akka beekaa ila lakkoofsa 24 irratti akka beekaadhaan ilaaltan akka bakkeedhaan ilaaltan hin faradinaa. Firdii qajeelaa kennaa malee isaan hin baqa cadhiftanii hin faradinaa. Firdii qajeelaa kennaa malee jedheen gilxi baqamna. Firdiin qajeelaan eenyuun bira jira, Waaqa bira jira, Waaqa isa ergee san bira jira jecha. Akkasuma jechuun barbaadan. Eebbifamii bakkatti kunoo waa'ee dubbii waa'ee seera Musee jettu sani amma itti dubbattu sirriitti naa ifee ani dura bira illee hin geenne iyyuu. Eskilir argitee wanti irra daddibneetiin diiteelii namaa ibsuuf deemnuuf hin jiru maal jedheeni. Isin amma warra seera Musee irra dhaabateeti anaan mormaa jiru. Garuu seeruma Museen isinii kennee kana mana ajjeesinaa jedhe san iyyuu godhaan jirtanii. Maaliif hin ajjeesuuf deemtanii? Kileer achi dhumatee jechuudha. Inni biraa ammoo waa'ee dhagna qabaate. Dhagna qabaallee guyyaa sanbataatiin dhagna qabaan hin ta'u jettanii. No, guyyaa sanbataatiin dhagna hin qabdu. Guyyaa sanbataa dhagna hin qabdu. Dhagna qabaan inumaayyuu Museenii miti ka kenname. Abrahaam abbaa keessantu jalqabe. Inumaayyuu Musee yeroo Gibxii bayaniitiin kanaan galuuf deeman ija daa'ima isaaniitiif jecha waan dheekkamee jennaanimi haati manaa Musee uttaalteetiin mucaa dhagna ka qabde. Maatii isaa Musee maami? Musee mataa isaa Waaqayyo ajjeesuuf ta'e. Dhagna qabanneenna. Isa daa'ima isiitiin maalii wannoon gooteen albeelan itti uttaaltee akkasii irra dabarsite. Innaa waa'ee dhagna qabaa jedhee amma maal jedhe achirratti wanti inni jedhee dhagna qabaanii waa'ee qaama xiqqooti ka haasa'u dhagna qabaan baay'ee amma seera irratti jechuudha. Bati dhagna qabaan hafuuraallee jira. Gaafa tokko yoo yaadatte baranneerra giin inni ka jedhaaru gabaabumatti maali? Waa'ee dhagna qabaa qaama keessaa parsantii xiqqoo irratti godhamu san irratti baay'ee gammaddanii onni jedhu ani guutummaa jireenya namaa guutummaa namaa dhagna guutuu isaa bara bara akka jiraatuuf isa fayyisaara. Kanaaf ammoo na dheekkamtu jedheet itti dubbate maal jechuudha karaa biraatiin kanuma namaa tole keessaa filataati bakka seeruma kanallee ka eegnu beektaa sagalee Waaqayyoo kan tokko sambicha wangeela yoo lallabnu kanuma nuu tole keessaa filannee hawaasa keenyaa ta'a nurraa fudhatu mata duree kana fudhadhee yoo dhaqee yoo narraa fudhachu filanneeti kadhannu hafuurarraa kadhannaa fudhannee waan inni nu kenne baay'ee sagalee Waaqayyoo ani yaadadha duraan yeroo waldaa keessa taa'ee dhaggeeffadhu waan ati lallabdu hin beeku garuu lallabameera. Waan ragaanaa ta'etu jira sitti hima. Sa'aatiin dheeraa natti malee wanti biraa wanta achi taa'ee fayyadamaa jiru. Bakka gin yoo sannaan galle
Gaafa monaa galee achi gara galee waan sajaabu barsiisota yeroo baay'ee barsiifame hundumaa in yaadadha. Yoo yaadadhu natti tola amma. 2 many years later. Sabuma hadha ko hawaasuma keenya kanallee hadha dhaxxee itti lallabde hadha sirraan fudhatan. Dhakaasi fudhachuma. Gin dubbii ati achi gattee biraa deemte sun akka nama biqiltuu facaasee biraa deemte. Gaafa wayii keessaa waa biqilcha. Sammuu isaa yoo sirraa'ee deebi'ee jedhee yaadatan. Akkanan nu barsiisaa ture yaadattuu fayyadanii onni jedhan. So nu waan hadha nurraa fudhatan duwwa kalaalu. Waan hadha itti kennamee bor ija keessaa baasu miti. Kanaaf inni maal jedhee bakkeetti ilaalaa hin faradinaa. Maaliifi waan garaa keessaati. Waa garaa keessa kaaya, garaa keessaa biqilcha, garaa keessaa biqilatu yeroo dheeraa booda ija baafatee ija baay'isan irraa wanta ta'utu jira. Kanaaf bakkeetti ilaalaa hin faradinaa jedheetiin isaan dhorgee jechuu kanumaan illee ka jechuu barbaada. Eega dubbii kaafna asirra waan takka waa'ee lallabaa dubbadhu. Yeah. Gabaabsee dubbadha. Amma waa'ee lallabaa yoo jedhu ati waaqa kadhatta. Yeah. Yoo waaqa kadhatte waanni amma fakkeenyaafi jecha Friday, Sunday sagantaan ture Sunday haga Sunday dhufutti maal yaa waaqayyo jettee waaqayyo oduma ati karaa deemtu boordiitti jedhu. Ati maal qabadhee dhaqaa? Maaltu ta'a? Maal naa kennita jettee amma fakkeenyaa bakkee tokko bantee bakkee sitti tolu wayiin jira. Sitti tola malee lallabni sun anatti hin tolu. Sitti galeera maqaawwatu sun. Si galeera mishasi si bakka itti si deebisa. Garuu maal qabadhee dhaqa? Waaqayyo. Miknyaatu amma garatti maal jedhe? Yoo baratee akkanatti macaafa kana godhaa jedhe. Innaa maal dubbata achirratti? Anaa miti kana ergee jedhee addaan baase. Ati immoo maal goota? Waaqayyo haga Sandeen dhufutti mata duree maal qabadhee dhufa? Uf jajuuf hin jenne gaafa odoo waa takka odoo hin beekin Sandee. You're like the first world teacher that's winning. Odoo waa takka hin beekin Sandee saa sadi faal kan eenyu faa mata duree arga. It's me. Mata duree isa yoo argatte immoo waan isa waliin deemu macaafa qulqulluu keessaa suphachuun makiinaa oofaa malta raftee itti keessaa malta waaqayyo arja akka namaatii miti waaqayyo tobbikisii kenne gaafa waaqayyo tobbikisii kenne achiin booda maali abattee tobbikii kana waliini maaltu deemu amma fakkeenya waan tokko dubbanne sagaleen keenya ciccitaara I don't know laali mee yoo baatirii fa dadhabaa jiraatin namoo baatirii 90 okay I don't know ana biraare kiyalle over rawo cabetta na kabraammo maal jechuu barbaade eega dubbanne maalii fi lallaba kanarra inna kabraammo maalii eega san argatte amma fakkeenyaaf cubbuun addaami jiraami cubbuun aabeelii faa jiraami qaayeli na dhagaarta cubbuun addaami jira cubbuun qaayeli jira bara nooyi keessa cubbuun ta'e jira kunniin sadiinu cubbuun bet cubbuun kunniin sadiin tokkoo miti bifa tokkoo miti addaan maal ta'e abboomamuu dide cubbuu abboomamuu dide irraa dhufe jettee achirra qabasiiftee tuttu qaayel maal ta'e cubbuu hinaaffaan dhufu baqinaat yemattaa
Maali inni naafee miti obboleessa isaatiitti. Abboomamuu miti kun amma hinaaffaan dhufu. Bara Noohifaa maaltu ta'e bishaan badiinsaan akka ta'u. Cubbuu maal irraan dhufu? Fedha namoota Waaqayyo irraa dhufu. Namoota Waaqayyooti fedha foonii isaanii irraa dhufe cubbuun kun. Abboomamuu miti. Yookiin hinaaffaa miti. Yookiin argitee sadiinuu gargara. Amma fakkeenyaaf cubbuun abboomamuu dhufe ka Addaamii waliin deemu ka biraa soqotta. Cubbuun yookiin hinaaffaan dhufe baqinaat የመጣው ኃጢአት haa jennu qinaat obboleessa qanna'ee miti reegun karaa kanarraan dhufe. Kun immoo cubbuu fedha fooniitiin dhufe. Addaan abboomamuu dide malee fedha fooniitii miti beesu. Kunniin maal ture? Namoota Waaqayyoo warra turantu dubartoota babbareedduu arganii waan Waaqayyoon fedha foon isaanii gammachuu achirraa dhufe jecha. Sadiinuu gargara. Attachmentii akkasii gargar baafannee wal jala oofannaa jecha. Dhiifama gara sagantaa itti aanutti deemna. Yaa oduman beekne gara biraa lixa jecha. Jechuun mata duree itti aanu nu dubbisi. yaa 25 haga mata duree lamatu jira sanni lachuu olma qabdee doo dubbiste haga 36. Amma immoo warri Yerusaalemii keessaa jarri tokko inni kun isa isaan ajjeesuu barbaadanii miti. Ilaa inni mul'innumatti dubbachaa jira. Isaanis waan tokkollee isa irratti hin dubbatan. Warri aboo qaban akka inni masiicha ta'e dhuguma hubatanii laata. Haa ta'u iyyuu malee namichi kun nama eessaa akka ta'e in beekna. Masiichi yommuu dhufu garuu eessaa akka inni ta'e homtinuu hin beeku jedhaniin. Isa irratti Yesuus odoo mana qulqullummaa keessa barsiisu sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana beektu nama eessaa akka ta'es hin beektu. Ofiin hin dhufne inni ana erge jira. Inni amanamaadha. Isin immoo isa hin beektan. Ani garuu isa biraa nan dhufe. Isatus ana erge. Kanaafis isanan beeka isaanin jedhe. Kana irrattis isa qabuu yaadan. Garuu yeroon isaa ammallee waan hin ga'iniif namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne. Namoota san keessaa baay'een Yesuusitti amanan. Isaanis masiicha yommuu dhufu isa namichi kun argisiise irra caalaa milikkita argisiisaa laataa jedhan. Farisoonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuusii gunguman dhagaan. Luboonni warri hangafoonnis Farisoonnis Yesuus qabsiisuudhaaf namoota isaanii isatti ergan. Yesuus yeroo sanitti egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira jira. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqa. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argitan. Iddoo ani jiru dhufuu hin dandeessan jedheen. Yahudonnis warri Yesuusin morman
akka nuyi isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedha gara Yahudotaa warra biyya Giriikotaa keessatti faca'anii dhaqe. Giriikota barsiisuu yaada isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan. Jechuun isaa kun maali jechuu isaati jedhanii waliin dudubbatanii jedha. Asirratti Yesuus Masii ta'uu isaa gaafachuu isaadha. Lakkoofsa 25 haga 31 yoo jenne irra deebi'ee takkitti dubbisaa. Ammas immoo warri Yerusaalemii keessa jira. Warri Yerusaalemii keessa jarri tokko jedha. Warra Yerusaalemii keessa jarri tokko inni kun isaan ajjeesuu barbaadanii miti amma namoonni hagaa jecha. Warra Yerusaalemii keessa namni hagaa inni kun isaan ajjeesuu barbaadanii miti jedhee gaafata. Elaa inni mul'innumattuu dubbachaa jira. Isaanis waan tokkollee isa irratti hin dubbatanii. Warri aboo qaban akka inni masicha ta'es dhuguma hubatanii laata. Amma maali akka masichi kun dhufu hin beekanii. Warri kun aboo qabanii, warri kun dandeettii qabanii garuu homa takka isa godhaan jiran. Inni ammas maal godhaara barsiisaara. Haa ta'u iyyuu malee namichi kun nama eessaa akka ta'e hin beekan. Masichi yommuu dhufu garuu eessaa akka inni ta'e homtinuu hin beekuu hin jedhaniin. Homtinuu hin beekuu jedhaniin. Isa irrattis Yesuus odoo mana qulqullummaa keessa barsiisu sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana beeku. Dhuguma ana beektu jedhe. Ana na beektani jedhe. Garuu isa na erge beekuun asirra maal jedhe? Dhuguma ana beektu. Nama eessaa akka ta'es hin beektu. Ofii hin dhufne. Inni ana erge jira. Amma maali? Isin dhugumaan ana hin beektu jedhani. Itti uf mul'isaara. Isin dhugumaan ana hin beektu. Eessaa akka dhufes beektu. Maaliif kunisumaa kunisaa miti. Kun namichuma warri ariitu sani jedhani gaafii deddeebisan. Inni immoo kiliirima maaliif dinqii hojjetaa ture kaa? Mirakilii hojjetaa ture kaa? Inna isin dhuguma ana beektu. Nama eessaallee akka ta'u na beektu. Garuu isa na erge kana beekuu hin dandeettani. Isa kana ka beeku ana qofaa jedhaan itti hime. Isa irras Yesuus odoo mana qulqullummaa keessatti barsiisu sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana beektu. Nama eessaas akkan ta'e hin beektu. Ofiin hin dhufne. Inni ana erge jira. Inni amanamaadha. Isin immoo isa hin beektan. Ani garuu isa biraan dhufe. Isatus na erge. Kanaafis isa nan beeka. Isaan hin jedhe. Kana irratti isa qabuu yaadan. Garuu yeroon isaa ammallee waan hin ga'iniif namni tokkoyyuu harka isaa hin qabne. Namoota san keessaa baay'een Yesuusitti amanan. Isaanis masicha yommuu dhufe isa namichi kun argisiise irra caalaa milikkita argisiisaa laata. Amma maali? Namichi kun eenyu? Kiristoos. Masichi yoo dhufe garuu isa namichi kun argisiise caalaa milikkita argisiisaa. Ofii garuu itti amanan namoonni hagaa. Inna asirratti maal dubbata? Istiil gooftaa Yesuus Kiristoosi garaacha isaanii jira. Ana na beektanii jedhaan. Barsiisaara. Argitee? Ila tokkoffaa maaltu ta'e beektaa? Warri kun humna qabu. Warri kun dandeettii qabu. Garuu dandeettii isaanii kana hafuurri qulqulluun isa qarqaaree ila argitee odoma humna qaban gizee gargarii meeshaa ta'an.
garaacha isaanii deemee isaan barsiisaa. Mirakilii isaanii maal? Ana hin beektu eessaa akka dhufullee na beektu. Garuu kana ergee isin beekuu hin dandeettani. Ana qofatu beekaadha. Innaa gilxima akka masii ta'e ittuma ufumaa rag amma baay'inni maal godhanii isatti amanan. Gariin immoo isa namicha kana caalaa kan dhufu masichi yoo dhufe immoo dinqii kana caaluun hojjetaa jedhanii gariin wal harkaa dha'eera. Akkuma adda biyyiti lafaa taatu jecha biyyiti lafaa amma gariin kun dhugaa kan dhugaa. Dheengaddaa odoo nama wayiiti waliin qaaquun pheenxee wayii kadhannee fi waaqayyo fayyisee jedha. Namni wayii nama islaamaattu nama kiristaanaatti hima. Nama kiristaanaa santu immoo deebisee natti hima. Argitaa? Kan namni hunduu dadhabee pheenxee wayii kadhannee fi pheenxee wayii kadhatee fayyee jedhan. Look it. Innaa kana asirratti kanuma fakkaata. Maalii fi oduma inni garaacha isaanii jiru hin wallaalan. Itti dukkanaa'eera. Ila Kiristoosii kana beetasfaaye kabeennu gaafa isa amane. Bakka gaafa isa qammaste, gaafa teesti isa argite beetta bakka. Hadha kadhattee jennaan waaqayyo hadha si dhaqqabu gaafsan beetta. Odoo gara isaan dhufin hin beettu. Amma gariin hin dhufan jedha. Gariin fayyan jedha. Warri fayyuun malee jedha. Gariin immoo kabiraa ganaa dhufu kana bicha kana caalu mirakilii ka hojjetu jedha. Wal dha'ee jecha. But jarri kun humna qabaa keessa deemaara namichi barsiisaatu mara. Harkaan qabuufillee yeroon hin geenne jedha. Hin danda'amu. Yeroo isaatiif malee wanti ta'u tokko illee jiru. Innaa gadi lixee 12 irratti immoo maali? Asirratti maali? Yesuus masii ta'uu isaa gaafachuu isaanii wal dha'e maqaa masii ta'uu isuma gaafatan. Innaa asirratti maali? Amma maali? Duratti maali? Warroota Yahuudotaati. Isaan keessaa namoonni Yerusaalemiin turan tokko keessaa jedha. Asirratti immoo amma gara Farisootaa dhufu. Gara Farisoonnis yommus namoonni warri Yesuusin gunguman dhagaan jedha. Luboonnis warri angafoonnis jedha. Farisoonnis Yesuusin qabsiisuudhaaf na'oota isaanii isatti ergani jedha. Yesuus yeroo sanittis egaa ani yeroon gabaabduu ani jedha. Ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira jira. Amma kun isaaniin galle. Yerattiin inni bira jiru isaan bira yeroo ragaa isaanii ba'u. Yeroo wangeela isaanitti himu. Ani deemaa jedha. Argitee? Amma namoonni gargariin yoo kaboruu beennaan beennu hadda yoo waliin jiraanne akkasuma kanuma bakka. Amma isaa inni jala muree itti maara isaanitti. Anas hin jiraadhu jedheetuma itti maara. Isaan immoo amma gara biyya biraa dhaqa itti fakkaatee wal harkaa dha'eera ammallee. Gara Giriikotaa, gara minaaminota yaadoo gargaraa kaa'aniif. Garuu inni iddoo akka dhaqu gara waaqayyoo gara abbaa akka dhaqu dubbataara asirratti taa'eema. Innaa isaan ana barbaaduuf jiru garuu ana hin argitan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jedheen. Yahudoonnis warri Yesuusit morman akka nu isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedhanii gara Yahudotaatti warra biyya Giriikotaatti keessattis jedhanii gara gargaraatitti amma eessa dhaqadhan isaan garuu bakkeen inni dhaqu maali? Waaqa bira akka dhaqutti maal? Bakka ana argitanii isin amma carraa qabdu. Odoo beettanii hadhuma waan ta'uu qabu hunda adeebitanii na argitanii. An iddoo sanis beettanii na argitanis jedha. Iddoo inni ta'a asirratti maal jedha? Isin ana barbaadduuf jirtu. Garuu ana hin argitan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jedha. Jechuun isaa kun maal jechuu isaati jedhanii waliin dudubbatan. Amma maali? Gara Giriikillee, gara biyya biraallee, gara biraallee maal jechuu isaati jedha. Yoo hafuurri waaqayyoo namaa gale argitee bakka inni deemu eessa inni dhaqu yoo isa warra isa amane bicha beeku. Yaa kanuma jechuu barbaada. Kanaaf asirratti maali? Carraa qabu turan isaan. Gooftaa Yesuus Kiristoos isaan keessa deemee barsiisaa. Isaan keessa itti himaa. Argitee?
akka immoo asirra hin turrellee itti mara lafa jala mare bakka sarara itti godhe ana hin barbaadu yeroon isa barbaadanillee dhufu garuu ana hin argitanii garuu iddoo sanillee dhaquu hin dandeettanii yoo bee iddoo sanillee kadhattu bee borullee yoo dhatte yoo isa amante qofa kanaaf maal taata dhiifaman dheerese waaqa waan jettutti si harkaadha amma akkuma waan nama hurrii ollaaluu biraatti galeera irratti kanuma jechuu barbaada. Eebbifamii akkas jedha 14 irratti garaan keessan hin raafaminii waaqatti amanaa anattis amanaa jedhee waa'ee iddoo dubbata achitti amma iddoo isaan gaafatan kana hin dubbataa jechuudha. Duubumatti deebi'a sanirra hin turu. Waan ati jetteef dhumarratti beektaa iddoo inni jedhu kana jarri hin beekne wal gaafatanii amallee isaan beektaa by the way wanti kuni by now hagammaa wanti Yohaannis irra dhufnee yoo ilaallu wanni tokko ifa nuu ta'uun isaa shuurii ta'uu qaba. Maaliif dubartittii Samaariyaa Niqoodimoos irraa jalqabe Niqoodimoos dubartittii Samaariyaa boqonnaa 5 yoo dhufne Yihuudoota 6 yoo dhufne bartootuma isaa ammallee yoo dhufnu Fariisota kanneen yoo ilaallu all the time wanta Kiristoos dubbatuu fi wanta Kiristoos hojjetu wal bira qabaa ilaalaa jarri fiizikaalii dhuma hubatte yeroo hundaa waan inni milikkita inni mul'isuuf dinqii inni hojjetu ijaan argaarti. Dubbii isaallee sammuudhuma foonii kanaan hubachuu yaala yeroo hundaa ammallee fagoo jiran isaan. Inni ittuma himaara ammallee maal jedhee asitti jalqabumarraa yoo dhandhee ilaalle 25 irraa jalqabde natti fakkaata. Amma maaltu ta'e Yerusaalem keessa barsiisuu jalqabu namoonni tokko amma arganii ilaa inni mul'inatti dubbachaa jira. Isaanis waan tokko illee isa irratti hin dubbatanii. Warri aboo qaban jedhan amma ilaa warri aboo qaban kuni eenyu Fariisota Yihuudoota jechuudha. Warri aboo qaban kuni inni masiihicha ta'e dhuguma hubatanii laataa jedhan amma. Amma isaan dura wal gaafachuun jira maree masiihidha laata amma itti aannee yoo dubbisnu wanta dinqii inni hojjetu kana irra caalaa masiihichi yoo dhufe hojjetaa laata jedhan amma. Amma maal jedhan asitti warrummaa aboo qaban kunu inni masiihicha akka ta'e hin fudhatanii laata hin hubatanii jedhaniiti wal gaafatan. Maaliif eenyullee akka Kiristoosii mul'inatti Yihuudoota Fariisota dura dhaabbatee barsiisaati odoo isaan harka itti fudhatiin odoo isaan hin miidhin kan darbe hin jiru. Yohaannisin illee Isisanii mormarraa mursiisanii jedhu boodallee ilaallu bartoota Kiristoosii hundumaa hin fixan. Yesuus Kiristoos jalqabumarraa waan jedhaa turetu jira amma durumarraa yoo dhandhee seensumarraa yoo ilaallu. Yeroon kiyyaa haga ga'utti eenyullee hundoom tiksii kana hin irraanfadhu. Hamma yeroon murame sun ga'utti burruusni dhakoonni burruuqsamnillee hin cabanii. Jirbiin qadhatteellee maali gubattee hin dhumattu maal jedhee lafa kaaya. Achirratti dhakaan burkutaa caccabe tokko walii erkatee yoo ta'e akkana walii erkatee yoo ta'e xiqqoo tuttee harcaamti. Garuu yeroon yoo ga'e maaru kuttee waluma qabatee ta'a. Ammallee kirrii wayii gaazee yoo itti lokkostee boba'aa jiraatte yerichi haga ga'u gubattee dhumattu inuma ifti. Akkas jedhaan hadda Kiristoos kun yoo ilaalan laafa beektaa Fariisonni warra aboo qaban Yihuudoonni. Yoo inni gabbayaa waa dubbatu wanta isaanii waliin galle yoo ta'e masan battaluma dhooftee akka balleessituun beekan namoonni baay'een. Gan Yesuus kun inuma jira. Inuma barsiisa. Inuma jira. Inuma barsiisa. Kanaaf inni maal jedhaara karaa biraatiin bartoota isaatitti ka dubbatu yeroo baay'ee waa'ee yeroo isaanitti dubbata. Yeroo Maariyaam illee waa'ee waynichaa maal daadhii sana yoo dubbattu yeroodhaan inni ka dubbatu yeroo hin geenne yeroon kiyyaa miti jedhaa ture. Yerichi sun yoo ga'e malee Fariisonni illee homaa godhuu hin danda'an. So amma gallifee haa ta'u iyyuu malee namichi kun nama eessaa akka ta'e beeknaa. Amma waa'een beekumsaa kun asirratti isin ana beektu garuu isana ergen beektanii jedhee wanti dubbatuuf maaliif hadha waa'ee kenna dubbataara inni by the way biyya lafaatitti waa'ee kenna dubbataara yookaan ammoo saba kennatti waa'ee kiyyaaf kee dubbataara maal jedhaara saba kennatti yoo nu ergu jara lamaan kana beektanii isinii jedhaaran
isin keessa dhalatan, isin keessa guddatan, afaan keessa dubbatan, aadaa keessan, maal keessa seenaa tokko qabdan beektanii. Garuu gochaan isaan godhanii isin gidduu deemaa argisiisanii kan isaaniiti miti. Argitee? Kan isaan ergeeti. Inni isaan erge sun ammoo isa silaa isinuyyuu gara isaa garagaltanii bo'oo qabdan. Isa isin dhaabee isin jiraachisan, isa isinii roobu, isa isin eebbisu, isa isin horsiise, isa isin guddise, isa isin jiraachise. So, oduu garaan keessan isa waliin ta'e wanna inni isaan isin gidduu godhaa deemaa godhan kanallee hin hubattan ture jedhaara. Ani hadha isin gidduu deemee yoo hojjedhu kan isin na beektan. Akkamitti na beektan? Ilma Muusee ta'uu, ilma isa soofticha maal waa soofticha sanii, ilma Maariyaam ta'uu na beektani. Garuu gochaan an godhu kuni waaqarraayi. Ana biraayi miti. Fooniin na beektanii akka fooniin na laaltanitti miti ka hojjetaaru. Hafuura na keessa jirutu gochaa kan hojjetaara. So, isa arguuf amma akkati duratti dubbisan jetti. Isa an hojjedhu kana hubachuuf, beekuuf foon keessaa bayaa hafuura keessa gala. Kana ka gootan yoo anatti amantan. Nuti dubbii ati fixxeertaman. Wanta Kiristoosii ka hubannu ka beenu gaafa amanne duwwaadha. Namni baay'een beekee hubatee amanuuf deema. Dura amanteeti ka beekumsiif hubannaan sii dhufu. Science and theology is different. Wal faallaa wali. Science you see you believe. Maaliifi kanaaf experimental jedhama. Science yeroo hundumaa yaaliif shaakalliin irra adeemsifamee qoricha amma kun waa'ee koronaatu gadi baasanii nama kennuun dura maal godhaaran? Bineensa irra yaalanii, nama vaalantiirii fidanii irra yaalanii maal jedhan? Gen odoo yaalin Yesuus Kiristoos maal jedha? Dubbii kana yoo dubbifatte si fayyisa. Wangeelicha yoo amante si fayyisa. Bakka. Isa waa'een amantii yeroo baay'ee wanti argitanii odoo hin argin, odoo hin beekin amanaa wanti jedhamee waa'een amantii wanti yeroo hundaa amantiin abboomii irra dhaabbata. Kanaaf waan yeroo hundaa ijaan nu mul'isee amma amantaa okay amman jira. Wanti jechuu diduu fi abboomii irra dhaabbata. Maal jechuu? Waaqa ijaan hin arginetu natti amanaa jedha. Odoo ijaan hin arginiin yoo dubbii isaa irra dhaabatte abboomamte abboomii keessantu fayyinaaf qajeelummaa si kenna. Qajeelummaan abboomii irraa dhufti. Qajeelummaa santu amantiitti lakkaa'ama. Amantii Abrahaam illee abboomii qajeelummaatti kan lakkaameef abboomamii isaati. Qajeelummaa isaa santu ammoo deebee maalitti lakkaa'ama? Amantiitti lakkaameefi jedha. Gad dhufnee yoo laallee maal jedhaa? Ani garuu isa biraa nan dhufe. Isatus ana erge. Kanaafis isa nan beeka. Amma argitanii isin ana beektu. Ana immoo isa beeka. Yoo anatti amantan isinillee isa beektu jedha. Indoom achi akkuma turaa deemu anis isa keessa isin ana keessa. Isin ana keessa. Anis isin keessa. Innillee bakka walii hidhee kaaya booda dhumarratti gara boqonnaa 14 irratti. Gad darbinee olaal amma waa'ee qabsiisoo Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus gunguman dhagaan. Luboonni warri hangafoonni Fariisonnis Yesuusin qabsiisuudhaaf naa'ota isaanii isatti ergan. Yesuus yeroo sanatti egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira jira. Kana booddee gara isa an ergee nan dhaqa. Ammumayyuu bee inni lafa kaayira argite isaanii biyya lafaa irra deemsa ga'a. Inni maali? Isaan ergeettiin deebi'a. Isa erge odoo beekani. Isaan ergeettiin deebi'a jedha achuma galaaf dubbiin. Nu hamma laal nu galee beennee nu bannee irraa argite Kiristoositti warri amanne teennee dubbifannu isaan ergeettiin deebi'a jedha gara Waaqa isa ergeetti. Gara mootummaa Waaqayyoo iddoo keessaa ulfinaasan bakka achi akka jedhaaru nu galeera. Isaanii achi dhaabbatan inde gara biyyoota Yahudotaa gara Giriikii deemuu yaada jedhan. Lafumarra isaan ammallee. Fariisotaaf Yahudotaaf their idea is horizontally. Bakka yaadni isaanii horizontal not vertical. Olii miti kasaanii lafarra. Amantoonni Kiristoosii both is a perpendicular, horizontal, and the vertical. As you all walk all in, as you actually namoota waliin. The connection, both connection in akkanat oliifi cina. Obboleessa kee waliinis, waaqa waliinis. Waaqa jaalachuu, namoota jaalachuu, waliin connection kan isaanii horizontaalii bicha. Kanaaf hubachuu dadhaban. Dhumarratti maal jedhee isini
ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattanii iddoo an jirus dhufuu hin dandeessu amma bakkattiini iddoo an jirus dhufuu hin dandeessanii suni bakkatti Niqoodimoos isanii deebisa Niqoodimoos dhaqee waa'ee mootummaa inni lallabu kana Kiristoos Yahudaawidha illee Yahudaawidha inni gaggeessaa Fariis bakka haalli jireenya haalichi Kiristoosiif inni relate walitti aan kuni mootummaa inni lallabu kanaaf mootummaa maali Niqoodimoos akka inni yaadetti mootummaa Kiristoos lallabu kanaaf he is entitled bakka amma yoo ilaalu jechuudha firummaan maali dhaqee gaafanna no jedheen irra deebitee dhalachuu qabda maal jechuudha hafuurarraa dhalachuu qabda maal jechuudha wanta hagaadhaa foon keetiin nyaataa turte kana dhiisteeti hafuurarraa waraabbachuu jalqabuu qabda cuuphamuu qabda yaanni kee akka itti yaadaa mana keetiyyuu baatee na biroo dhufte yaadaa dhufte sanirraa jijjiiramee akkaataa wangeelichi itti si abboomu irratti deebi'uu qaba laayinii ta'uu qaba jedheetti asillee jarri maal jedhe isaan waan biraasa inni maal jedhe akkaataa itti hagadhaa barsiifne beenna ogummaa jettanii odeessan sanirraa fottoqxanii ayyaanichi wangeelichi walii galtanii jiraachuu jalqabuu qabdanii yoo sun immoo maal inumaayyuu akkuma boqonnaa 14 irra dhaqee jaarrannatti fakkaata karichis dhugichis anuma ka jedhe sanii iddoo san dhaquu ka dandeettan karichi anatti yoo amantan duwwaa jedhee addaan baasee kanuma dubbachuu barbaadan 37 irraa jalqabnaa torbaan dhufu yoo wanti itti dabaltu hin jiraanne kadhattee nu cufta. Yaa Waaqayyo abbaa kennaa si galateeffanna galanni fulfinni siif haa ta'u. Gooftaa ati dhugamaan gooftaa ati dhugamaan jireenya ati dhugamaan abba yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristootiin sagalee kee qabannee gooftaa fuula kan kee afoo dhaabanne sagaleen kee yeroo hundumaa nama keessaa hin badu maqaa Yesuus Kiristootiin inni hadha yaa Waaqayyo teennee wantoota gargaraa laal keessa keenyatti ka ijaarame haa ta'u yaa Waaqayyo fayyisaallee ati barbalabanii ati qarqara ati tawaliin ta'i maqaa Yesuus Kiristootiin yaa Waaqayyo mandeemmoo nama hedduu taane akka sagantaa kanarratti argamu hafuurri kennu haa qarqaaru. Uummata hundumaaf ulfaatu maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamii guyyaa eebbaa qabaatu nagaan ture.